harkifuune jirra jirtu jaalatamtootaa fi kabajamtoota ilmaan Oromoo daawwattoota Zaaraa Entertainmentii baga jiraatten ammas deebi'ee mul'adhee jira. Viidiyoo kanarratti barumsa waan biraa waan tokko osoo hin taane dhaamsa nama lama sadii wayitiif dhaamsa wayii dabarsuu barbaada. Dhaamsi sun maal akka ta'e walumaan dhageenya. Eegasii jaarata akkatu jira. Maqaa isaanii hin waamu namni hedduun ni beeka gama Facebookiitiin jechuudha. Waggaa dheertuu Jawaar jetti. Jarri kunis eenyu akka ta'e ni beektanii jechuudha. Nama hedduun ni beektanii. Isaaniif an akka nama tokkootitti dhaamsi ani dabarsu yoo jiraate jechuun wanta tokko nama hojjetu tokkoo fi namni taa'ee dubbatu wal hin madaalu waan ta'eef karaa gadi dhiisaa isiniin jechuu barbaada. Asumaan walaloo Jawaariif barreessite akka jirti walaloo san isinii dubbisee jara sun akka dhageeffattanii isiniif ergaa qabdu jechuudha. Mata duree walaloo kiyyaa Jawaariif itti fuufi hojii kee jetti. Itti fuufi hojii kee kana durumaa beeknaa olola sobduuf gantu itti fuufi hojii kee yartuun afaan haa bantu. Rakkina saba keef osoo ati gubattu of duuba sin deebisu jechi gantuun dubbattu. Ni imaltaa ni ceetaa imala sabaa baatte goojjoo jallinnaaf dabaa haqa qabattee raaftee itti fuufi hojii kee cufti Oromoo si faana osuma moortuu suma turra aanaa. Warri aangoo barbaaduuf aanaaf gandarra labdu yoomiyyuu saba biraa bakka kabajaan qabdu. Gaafati lubbuu laattee diina kee kokkee qabdu eessa jirti gaafas san kan har'a aangoo barbaada jettee maqaa sitti laattu. Gaafa ati diina wajjin kophaa kee gubattu kan har'a qabaan dadhabdu gaafas maaf hin dubbattu. Gaafa diinni nu saamu kaleessa eessa jirtu warreen har'a saamichaaf toora galee hiriiru. Gaafa diinni nu saamu kaleessa eessa jiru warri har'a saamichaaf toora galee hiriiru. Haqa qabattee deemtaa hin beektu shira shiruu rakkina saba keef wanti ati hin taane hin jiru. Badiimaan balleessitee kashalabbiin jibbamtaa Itoophiyaa kuttee Afrikaaf lalifamtaa. Dhugaan ati utubaa jiruuti harraasu shirri diinaa hattuuf saamtuu biyyaa ganaa funaannee hiinaa. Dhibee gamtaa Afrikaa kan fayyisuuf oolii kee hin deebi'in duubatti itti fuufi hojii kee. Jawaar jechuudha. Jawaar osoonis walaloo kana hin dubbifneef itti fuufa. Gama YouTube kiyyaatiin ergaan kiyyaa isanaa qaqqabdu. Maqaa keessan waamuu hin barbaadu jara sadiin maqaa isaanii sababbii waamuu hin barbaanneef namni tokko abbaa amantaa fakkaata. Sababa sanaaf namoota jarri sunniin jara anaaf abbaa ta'an jechuudha. Namoota gurguddaa an xiqqeessee maqaa isaanii hin waamu. Facebook irratti share godheetti taagii isaan irratti godha. Hin lafa'inaa hin xaarinaa ufiin dadhabsiisinaa hojjedhaa. Namni yeroo baay'ee dubbii takka qabee fiiguun hiika isaa hin qabdu. Jawaar Oromoodha. Nuuf namni hojjetu hunduu Abiyyis eenyus lammaanis namni Oromoo fayyade nu hin jaallanna cinaa dhaabbanna namni Oromoof ni hojjeta ta'e jechuudha. Garuu bakka har'a jirru kana Jawaar koompitara tokkoon bakka kanaan nu gahe. Namni galata namaa hin beekne galata Rabbii isa uumeyyuu hin beeku. Sababa saniif yeroo dheertuu Jawaar hin jedhina bakka. Jara sadiin namoota kaawwanii miti ijoollee koomentiif maalii waan tokko waa morman isaan sunniin namni akka keessan jibbaa keessatti summii godhatte waggaa meeqa muluu lalisaa hin bahanii ijoollee yaaduu fi dabarfatanii bira kutanii jechuudha. Garuu kan keessan adda. Jawaar isin hin dhageeffatu yeroo isin dhageeffatullee hin qabu. Osoo karaarraa gortanii baay'ee gaariidha. Daawwattootaa fi dinqisiifattoota Zaaraa Entertainmentii
hanga viidiyoo biraatii walitti dhufnuuf turtiin keessan na wajjin haa ta'u. Chaayinaala kiyya subscribe naaf godhaa naaf guddisaa. Yeroo baay'ee deddeebi'ee isinitti hima. Namoota baay'ee Facebook kiyya jalaa qaba. Garuu rakkoon keessan maaliin wanta xiqqoo kana wal gargaaruu kan dandeenye waan guddoo akkamitti wal gargaarra. Kun waan tokko gaafii isinin gaafatu baasii isinin gaafachiisu osoo bakka waan biraa ta'eeti hunduu achoonedha. Namoonni na cinaa dhaabbattanii na gargaaruu turtan hedduu galatoomaa isin jaalladha. Namoonni duraas jiran jirres kottaa faamilii kiyya ta'a asitti waliin jiraanna. Ani gama Facebook hatiin baay'ee ergaan dabarsu amma asiin argattu anas namni na barbaadan jechuudha.